Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya haala yeroo irratti har'a mata duree gurguddaa afur tokko qabannee dhufnee jirra. Har'a kan irratti dubbannu haala yerooti. Mata dureen tokkoffaan ibsaa mootummaan Itoophiyaa dhimmi haajaalaa jechuudha. Dhimmi haajaalaa ministeera dhimmi haajaalaa baasedha. Mata dureen lammaffaan immoo deebii ibsa dhimmi haajaalaa ministeera dhimmi haajaalaa Itoophiyaa baasee kana irratti Jawaar Mohammad kenneedha. Inni sadaffaan immoo deebii faannoon yaamicha Ameerikaan taasifteef kenneedha. Inni dhumaa immoo madaabaraan jechuudha. Yookaan immoo xaa'oon karaa Keeniyaatiin meetirik tooniin 60,000 galuu isaati. Mata duree arfan kana irratti wal duraa duubadhaan waan dubbannuu fi haga dhumaatti subscribe, like, share godhaa akka nu dhaggeeffattan abdiin qaba jechuudha. Garuu jalqaba irratti jechuudha waan irratti dubbachuu barbaade tokko koomentiiwwan kennamu irratti jechuudha. Namoonni baay'een maal jettanii namoonni tokko jechuudha. Namoota baay'een jedhu namoonni tokko ati biltsiginnaa bakka buutee dubbataa jirta waan jedhamutu ka'a. Ani dhaaba kamuyyuu hordofu jechuudha. Ani dhaaba kamuyyuu hordofu. Dhaaba kamuu keessallee hin jiru. Akkuma ilma Oromoo tokkotti dubbadhaa jechuudha. Oromummaa immoo eenyullee naa kennuu hin danda'u, eenyullee narraa fudhachuu hin danda'u. Oromummaa ittiin dhaladhee ittiin guddadhee jechuudha. Kanaaf ani ammatti dhaaba kamuu keessallee hin jiru, biltsiginnaa keessallee hin jiru, dhaaba kamullee keessa hin jiru jechuudha. Garuu immoo inni isin beekuu qabdan karaa nagaa kamuyyuu nan deeggara jechuudha. Nagaa Oromoo kamuyyuu nan deeggara jechuudha. Oromoon akka nagaa argatuuf nan jaaladha jechuudha. Oromoon akka misoomuuf nan jaaladha jechuudha. Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'ee akka buluuf nan deeggara jechuudha. Kana alatti paartii tokkollee hin deeggaru amma jechuudha. Gaafa na barbaachisetti ta'uu danda'a. Paartii barbaade gaafa na barbaachisetti seenuu ni danda'a. Ammatti ani qulqulluudha. Paartii kamirraayyuu uummata Oromoo ni barsiisa. Tajaajila isarraa argamu ni kennaaf jechuudha. Kana alatti ani miseensa paartii kamiyyuu miti. Paartiin kamillee immoo bakka nan buufanne ani kan bakka bu'e shaalloo Oromooti, uummata Oromooti. Kana beekaa koomentii keessanillee akkasumatti sirreeffadhaadha. Namoonni immoo akkanatti sirreesseettanii yaada naa kennitanii jirtanii ulfaadhaa sirreessee nan deema. Maaliif yaada keessanii alatti fooyya'insi dhufu tokkollee hin jiru jechuudha. Har'a moobaayiliidhaan hojjedhaa, boru immoo akka kaameraan hojjedhuuf kan na taasisu isinumaa jechuudha. Kanaaf isin malee tokko gahuu hin danda'u. Kan yaada gaarii naa kennitanillee, kan yaada faallaa naa kennitan hundi keessan galatoomaa jedhaan waan biraan jedhu jechuudha. Galatoomaa kanaafuu subscribe, share, comment, like gochuu hin dagatinaa. Akkuma isinitti hime oduu yeroo jechuudha. Haala yeroo irratti waan afur qabadhee jira. Waan arfan kana wal duraa duuban kan irratti dubbadhu ta'a jechuudha. Ajandaan jalqabaa mootummaan Itoophiyaa jechuudha. Kanaan dura ambaasaaddarri Ameerikaa Itoophiyaatti jechuudha. Masiingan jechuudha. Ervin Masiingaa dubbii taasisee jira dhimma poolisii Ameerikaan Itoophiyaa irratti qabdu irratti waa'ee sarbama mirga dhimma dhala namaa irratti fi nageenyi Itoophiyaa keessatti akka bu'uuf yaamichallee taasiseefii jira. Yaamicha san irratti mootummaan Itoophiyaa waa mufachiise fakkaata jechuudha. Maaliif osoo mufachuu baatanii mootummaa Itoophiyaa yaamichi onnoo kanan baasu ibsa kanan baasu jechuudha. Kanaafuu mootummaa Itoophiyaa waa mufate fakkaata. Kanammoo mee ibsi mootummaan Itoophiyaa baase kun maal akka inni of keessaa qabu cuunfee gabaabbinaan kan isinitti himu ta'a. Kanaafuu haga dhumaatti nafaana tura. Cuunfaan kaa'ee qabxilee jaatti cuunfee jechuudha. Ibsa mootummaan Itoophiyaa baase kana qabxilee jaatti kan cuunfee yoo ta'u, qabxiin inni tokkoffaan ibsi kuni
maqaballeessii of keessaa qabu kan jedhu balleessa jechuudha mootummaa jiru. Maqaballeessidha. Maqaballeessi jechuun waan mootummaan Itoophiyaa hin qabne ambaasaadarichi kun irra kaa'e undermine godhee waan nuti hojjennu mirga namaa eegsisuu irratti dimokiraasii irratti eegsisuu irratti waan mootummaa Itoophiyaa hojjetaa jiru kana undermine godhee hin diqqeesse maqaa balleesse waan jedhu of keessaa qabachuudha. Inni tokkoffaa. Inni lammaffaan immoo gorsa hin barbaachifne kenne jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Mootummaan Itoophiyaa gorsa kana akka godhuufi waan akkana akka hojii nu kennuufi nuti hin gaafanne gorsa hin barbaachifne mootummaa Itoophiyaatiif kenne dhimma keessoo mootummaa Itoophiyaa keessa seenee jechuudha. Birmadummaa Itoophiyaa keessa seenee jechuudha. Dubbiin akkas of keessaa qabda jechuudha. Birmadummaa Itoophiyaa keessa seena dhimma keessoo Itoophiyaatu beeka. Dhimma hooggansa geggeessummaa Itoophiyaatu beeka. Kanaafuu dhimma keessoo kana keessa seenuu hin qabu waan jedhu konseptuwaalii of keessaa kan qabudha inni lammaffaan jechuudha. Inni sadaffaan immoo humni inni haasaa ibsa isaa keessatti maqaa dhahe kunniin humna mootummaa seera qabeessa karaa sirriidhaan filannoodhaan filatame kana humna qawweetiin kuffisuuf mootummaa kana uummataan filame kana qawweedhaan horatu kuffisuuf deeman kana maqaa dhahe akkas gara isaaniitti duufee jechuu barbaadanii amma isaan mufii isaanii gara isaaniitti duufee egzaajureet isaan godhee isaan qawweedhaan kan isaanitti amanan nagaa odoo hin taane qawweedhaan mootummaa uummanni filate kuffisuuf deemanii waan jedhu asitti isaanii kiyya anaa miti beekaa kan kana jedhaa jiru ibsa mootummaa Itoophiyaa komii isaan ambaasaadaricha irratti agarsiisanidha. Kana jedha. Inni lammaffaan immoo gorsi kun gorsa dhibamaadha. Gorsa fayyaa qabuu miti. Maal jedhaniiti? Ili advice jedha afaan Ingiliffaatiin. Ili advice gorsa dhibamaadha. Gorsa fayyaa qabeessaa miti jedhaniiti balaaleffatan jechuudha. Kanaafuu maal jechuudha? Balaaleffataa argama. Garuu adumaa balaaleffatanuu immoo deebisanii immoo achumatti immoo maal jedhanii? Itoophiyaan Ameerikaa wajjin hojjechuudhaaf yeroo hundaa balballi ishee banaadha. Mirga namaa kabachiisuu irratti ta'ee, dimokiraasii dagaagsuu irratti ta'ee, karaa nagaa eegsisuu irratti ta'ee, karaa hundaanuu Itoophiyaan Ameerikaa waliin hojjechuuf balballi isii yeroo hundaayyuu banaadha. Uf duratti illee waliin ni hojjetti ka jedhullee achuma keessatti deebisanii kaayanii jiran jechuudha. Inni biraa immoo achi keessatti kaani dogoggora qabatamaa kana jedhama. Amma eenyu fa'aa akeekkachiisa kennanii jiranii dogoggora qabatamaa kana dogoggora ifa galeessa jiru kana imbaasiin Ameerikaa akka sirreessuuf imbaasii Ameerikaa wajjin walitti dhiyeenyaan ni hojjennaa jedhama. Kana fakkaata walumaa galatti ibsi mootummaan Itoophiyaa dhimmi haajaa alaa Itoophiyaa baase kana fakkaata. Kanaaf isin subscribe, share, like gochuu hin daggatinaa itti aansee eega kana ta'e Jawaarillee daddafee san deebii waan deebii fakkaatu jechuudha. Waan deebii fakkaatu mootummaa Itoophiyaatiif deebisee jira, barreessee jira. Kanaaf itti aansinee mee Jawaaroo maal jedhe? Jawaarillee hunda fudhanne keessaa cuunfee fudhee hunda fudhanne waan ta'eef keessaa cuunfee fudhee waan ta'eef mee ka Jawaarillee maal jedhe waan jedhu isin dhageessaa subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa jedha. Jawaar jalqaba irratti maal jedhe? Ani ibsa ambaasaadar Erviin Masingaa baase kana mootummaan Itoophiyaa ho'insaan waan ufitti fudhatu natti fakkaate. Waan ofirraa dhiibu natti hin fakkaanne. Waan ofirraa dhiibu natti hin fakkaanne. Ambaasaadarichi kan kenne waan lafarratti jiru qabatamaan haqaan dubbate malee afaan dippiloomaasiitiin asii achi hin daddabsine. Kana immoo kan dubbatee fi hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaa yeroo irraa dheeraa qabdurraa kan ka'e jaalallee ta'uu isaaniirraa kan ka'e kana dubbate malee waan biraa wanni of keessaa qabu tokkollee hin jiru. Kanaaf
mootummaa Itoophiyaa ummatti fudhata jedheen eege garuu wanti ta'e faallaa isaatii kan jedhudha jechuudha. Achuma keessatti immoo deebisee maal jedhee kaasaa waa'ee akka waan galateeffannaa mootummaa Itoophiyaa illee galateeffateera baay'ee achuma keessatti jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Piiktooriyaatis asitti wal dhabdeewwan biyya keessa jiran karaa nagayaatiin furuudhaaf fedhiin inni taasifee tarkaanfiiwwan fudhate tokko tokko waan abdii namatti horanidha. Garuu haa ta'u malee ammatti yeroo kanatti waan xiqqoo gara duubatti deebi'aa jiru fakkaata. Waan gara lolaatti galaa jiru fakkaata. Namoota faallaa isaanii jiran akka waan lolaan balleessutitti waan itti deemutu fakkaata. Kun immoo hin ta'u waan jedhuuf keessaa qabata. Kan biraa immoo asumatti jechuudha kan Jawaar jedhe ibsi amma dhimmi haajaalaa Itoophiyaa baase kuni waan kanaan dura Dr. Abiyyi Naqamtee irratti jedhee fi Bahar Daar irratti jedhe wajjin waan wal falleessuudha. Kuni gonkumaa ta'uu hin qabu waan jedhu kaasee jechuudha. Akkasumallee immoo itti dabalee akka gorsaatti wanni inni kaa'e jechuudha. Akka gorsaatti wanni Jawaar Mohammad kaa'e tokko inni jira jechuudha. Akka gorsaatti kan inni kaa'e mootummaa callisuu uummataa kana laalee akka hin dogoggorre. Uummanni kan callisee fi qaala'iinsi jiru matarra koree jira. Seer-dhabdummaan babal'atee jira. Namni akkuma barbaadetti du'a. Waqaama ajjeesuu hin beekamu. Kan jedhurraa kan ka'edha. Kan biraa immoo waraan dhuma hin qabne keessa galle jedhee uummanni yaaddoo keessa waan galeefi kanarrallee kan ka'e callisee jira. Rakkoon diinagdeellee humnaa ol waan jiruufi mootummaan uummanni sababoota kanaan callisee malee waan hin rakkannee miti. Baay'ee rakkatee jira. Rakkoo adda addaa keessa garee jira kan jedhudha. Itti mootummaan haqaan jechuudha. Haqaan gadi taa'ee warroota faallaa isaanii wajjin mari'achuu qaba kan jedhu gorsa kennee jira jechuudha. Kanaaf subscribe, share, like gochuun dagatinaa. Inni sadaffaan jechuudha waa'ee faalloo wal qabatudha. Akkuma beekamu ambaasaaddarri Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiru Irviin Masingaa faallolleen jechuudha. Waamicha karaa nagaa kana diduun akka isaan hin baafne jala sarareetti himee jira. Faallollee immoo kanaaf deebii kennee jira. Mee waan isaan jedhan kana xiqqooliin dhageeffannee walitti dachaanaa jechuudha. በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር አብደላ። ዛሬ እንግዲህ አንተን የፈለጉ በኢትዮጵያ የአሜሪካን አምባሳደር ኤሪን ማሲንጋ በትናንትናው ዕለት የተናገሩት አንድ ነገር አለ። ይኸውም ፋኖን በተመለከተ ፋኖ ከመንግስት ጋር መደራደርን መግፋት የለበትም፣ በፖለቲካም የሚያዋጣ አካሄድ አይደለም፣ የአማራ ሕዝብ ችግር እንዲቀረፍ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ድርድር መምጣት አለበት የሚል አስተያየት ሰጥተዋልና በሱ ጉዳይ ነው የእናንተን ምላሽ ማወቅ የፈለጉትና አንተንም የጋበዝኩ። በቅድሚያ በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር አብደላ። የእናንተ አቋም ምንድን ነው? እናንተ እንደተባለው ድርድርን ትገፋላችሁ ማለት በአጠቃላይ የድርድርን ሀሳብስ እንዴት ነው የምታዩት? የአምባሳደሩን አስተያየትስ እንዴት ትገልጹታላችሁ? እሺ፣ አመሰግናለሁ ወንድሜ። እንደተባለው እሱን ነገር እንደዚሁ ነግረውናል። እንደዚህ አይነት ተነስቶ እንደነበረ በእኛ በኩል እኔ እንደ አማራ ፋኖ ሸዋ ብሎም እንደ አራቱም የአማራ መርሶች ጋር እንገናኛለን። ድርድር የሚለውን ነገር ፍጹም በዚህ ሰዓት የምንቀበለው ጉዳይ አይደለም። ድርድር በዚህ ሰዓት ለድርድር የሚበቃም ስርዓት አለ ብለን አናምንም። ይሄ ስርዓት የአማራ ሕዝብ ጠላት ነው። በጠላትነት የአማራን ሕዝብ ፈርጆ ከሚንቀሳቀስ ኃይል ጋር እኛ ልንደራደር የምንችልበት ምንም አይነት ቁመና የለም። ሲጀመር ስርዓቱ himmijatu haala kamiin kuffisame haalli ittiin inni kuffisuu danda'u tokkollee hin jiru jechuudha. Uummata Amaaraa achitti ajjeesuu danda'a, fixuu danda'a, qooysuu danda'a, waan baay'ee gochuu danda'a. Garuu mootummaa kana kuffisaa gaafa jenne hin kuffisuu jechuudha. Maal jedhan sanuu immoo diina uummata Amaaraati. Eenyunni mootummaan kun jalqaba irratti Museedha, isa malee namni hin jiru ka jedhe bar uummata Oromootii miti bar jalqaba irratti isaanii bar. Warrumaan jedhu kana bar. Uummata Oromoo saniin jaalataa ilma isaaniitii ilmi Oromoo tokko mootummaa ta'ee jira. Ni gammade uummanni Oromoo. Garuu akka isaanii Museedhaa hin jenne. Museedhaa hin jenne jechuudha. Akkamitti har'a diina Amaaraati jedhan. Kanallee isaantu jedhe malee uummata Amaaraa bal'arraa homaa hin dhageenye waan ta'eef
walumaa galatti isaan hin fudhannu jedhanii ani fudhatanillee fudhachuu baatanillee waan dhiibbaa ammasii fiduu danda'an hin jiru. Istiraateejikaalii bakka isaan itti lolan haalli isaan keessatti itti lolan mijataa miti waan ta'eedhaaf jechuudha. Mootummaa achi Tigraayin wajjin walii gallaan asiin Oromiyaa keessatti nagaa buufnan baay'ee isaan wajjin waan dhibbatu tokko qabaatu jechuudha. Anaan kun yaada kooti. Tigraay wajjin nagaa buuse taanan Oromiyaa wajjin nagaa buuse taanan naannoon Amaaraa addatti lolee waan inni bu'aa buusu tokko illee hin jiru. Maaliif istiraateejikaalii iddoo isaa mijataa miti waan ta'eef jechuudha. Waraanuma barbaada yoo qabaatan wanni isaan fidan tokko illee jiraachuu hin danda'u. Achitti uummata miidhuu danda'u. Meebii malatti yoo uummata miidhaniin alatti waan as dhufanii Oromiyaa keessatti mootummaa miidhan tokko illee hin jiraatu natti fakkaate. Kanaaf isaanillee kana jedhanii waan amma dhageettan kana jedhaa jiranii kattaanutti inni arfaffaa fi inni dhumaa jechuudha. Baay'ee murteessaa kan ta'e uummata keenya qotee bulaadhaaf gammachuu guddaa kan ta'e waan addaa jechuudhaan madaabaraan yookaan immoo xaa'aan meetirik toonii 60,000 ta'u karaa Keeniyaatiin galee jira. Kanaan dura karaa Keeniyaatiin waa galanii hin beekanii garaa Jibuuti akkuma beektan karaa Jibuutiitiin galamaa ture. Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuudhaaf Sumaaleelaandii wajjilleen waan waliigaltee ture karaa saniin Sumaaliyaalleen baay'ee u'uu jettee iyyaa turte garuu immoo osoo hin yaadatamiin karaa kanaan jechuudha karaa Keeniyaatiin ta'ee jira. Ta'iin kun ta'iin hundi keenya itti gammaduu qabnudha jechuudha. Maaliif misoomni biyyaa hunda keenya ilaallata jechuudha. Misoomni biyyaa nageenyi biyyaa hunda keenya ilaallata. Yoo sheexaana ta'e malee namni misooma hin barbaanne namni nagaa hin barbaanne ni jiraata jedhee hin yaadu. Keessattuu immoo qotee bulaan keenya hin qotatu taanan qotee bulaan keenya xaa'oo hin argatu taanan beela hamaa keessa galaa qotee bulaan beela'e taanan hojjetaan mootummaa ni beelaa jiraatan magaalaa ni beelaa xaa'oon garuu waanuma murteessaadha jechuudha. Kunillee eessaan gale ka jettan karaa Keeniyaatiin kan galeedha. Poortii karaa Keeniyaa kanaan galee kanaaf kun waliigalteen akkanaa kun cimuu qaba waanna kanaaf hundumti keenya itti gammannee jirra. Ammallee kana caalaa dippiloomaasiin Keeniyaa wajjin hojjetamee poortiin dabalataa karaa Keeniyaatiin akka argamu ni yaadna. Abbaay lammaffaa kan jettudha dooniin karaa saniin fidde doonii Itoophiyaa abbaay lammaffaa kan jettutti qabatee karaa saniin galee inni kun immoo keessattuu uummata Oromootiif carraa bal'aadha jechuudha. Carraa bal'aan uuma karaa sanii ispeeshaalii hulaan galaanaa karaa kanaan uumamuun uummata Oromootiif gammachuu guddaadha. Maaliif karaa Jibuutii kanaaf karaa Affaar kanarraa yoo galee akkuma beektan finxaaleeyyiin warra kaabaa kun madaabaraa karaa irratti fudhachuullee dhiibbaa adda addaa geggeessuu danda'a waan ta'eef kun immoo karaa kanaan galuuf uummata Oromootiif carraa bal'aa carraa guddaa waan ta'eedhaaf galatoomaa ulfaadhaa sabiskiraayib laayik kooment gochuu hin dagatinaa. Ani Shaalloo Oromooti. Nagaa ta'a.